Suuraa si wajjin kaaka. Nagaa karaatu illee nagaadha malak. Ana mau walin kaagaa isatu famous ira. No. Sodaati doktoraati jennaan abiyyuu dhufee dirree xiyyaaraatti si simata Habib. Galuu barbaadda? Adeemutti jira wallahi torban lama booda. Hagam turtee deebite? Baatii lama. Kotta nagaadhaan kotta. Tiraanziit godhe ka Kaayirorraan. Yaadaa jira bar. Achitti. Dhugaa tiraanziit godhe. Kaayirorraan dhufini yaani maali Itoophiyaarraan dhufini dura Kaanaadaarraa Kaayiroo dhaqinnaan jaanii beekte. Achirraa gurraachoftee fokkattee mullu jettee dhumtee fokkattuu san si arguurra sima Kaanaadaarraa bareedee dhufee kana si argu. Si argu Itoophiyaan nama gurraacha. Akkasii nyaani? Akkasaan jedhan. Sunni warra bifa namaatitti amanu garma feeterraan dhuftu achirra. Ani inumaa gurraachonni kiyya ka dhugaa sun gaafa biyya dhaqee as deebi'aa jiru. Sanirraa san barbaadeeti. Asis Kaanadaan nama Maali? Doktor. Oo. Maali bara yeroo baay'ee keessaa illee isin dubbisee walaloo ajaa'ibaa wayiin qaba jedhee isin dubbisee dadhabe maakii illee dubbisaan ture. Amma nu dhiyeessi gamaa kun namni as jira saa idda afur namu maami ka barbaadamu ijoolleen Oromoo kun nama 1,100 daawwataa. Fooloo guraani abdii gaa'e. Amma dubbisaa? Nu dubbisi. Maara koo qabu. Ayyeesh. Ayyee. Haasaa akkasiidhaan qopheeffadha. Tole. Ijoolleen as jiraan na seensisu jedhaa jirtan odaan faanti bargaasti nama saddennaa godhuu sirki. Akkam isin godha. Sirkiin dulloomte. Hin jijjiirtu. Mee amma ta'e Awustiraaliyaa jirta sirkii yoo na ergite mara koo qaba. Tijjammar sirkiin gisee ho'ite ani. Ijoollee modii taraattuu nama galcha malee waan noyyuu hin danda'u. Taraa eeggadhu koo yoobsi. Beeffataara. Wallaahi si ergaa. An diyaasboora ma tokko acha ayfoonii bitee naa ergu akkamitti dha biyya faranjii kana keessa. Asii waan balleessi rabbi sodaadhu. Wallaahi ani. Si erga wargana. Indee. Yoo kasi ergu dhaba manatti si erga. Yoo kasi ergu jiraate immoo bilaasha silkii lama sadii maal si gooti miti yoo qabaatin dhugatti anatu si erga wargabba gabbahe. Wallaahi hin qabu. Doktor anas si ergisiisaa illee Ameerikaa jira obboleeyyan kiyya. Hinde sii bitanii. Tobdu Dubaay hin jirtaa. Ana osoo hin ta'in obboleeyyan kiyya jira ba. Laakiin kadhachiisni namatu bitee ergaa fi dhiisi nama biraan kan gaafatani. Asitti widhi bar doolaara 8,800 fa'a jala nagaraa na nyaate doolaara 2,000. Achirraa akkasii ergan taasisanatti himatumte ayfoon maal barbaada? Kanaadaatti amma 2,200 jedhan. Kanaadaatti silkiin akkuma I don't know. Anti amata lama bitaa hin beeku. Waan akkamii amata lama fuutee ji'aan kafalan sun hin jiru. San fudhanna immoo ijoollee wata kabitu doolaara 900 depends kama akka latest kuma fi 200 I think. Qophoofne. Walaloo dhaggeeffadha. Doktor. Qophoofne. Ishi na dhagaa sa'aatii walalichi ammoo waa'ee biyyaa jedha. Saba koo jedha. Dhagaa. Ayye. Walaloo saba koo isiniif dhiyeessa. Kolfaatii booharaa qalbii as deebisaa. Oraanaaf jiraadhaa dura sin eebbisaa. Eebbaan eebbiseef namni aamiin jedhee rabbiin haa milkeessu wanta inni fedhee. Galanni kan rabbiit falmataa ta'eera. Barri darbee kunoo gadda koon darbeera. Saba jaalachuuf saba koo falmadhaa.
lubbuun koo qaaliidhaa hin bitu gabaadhaa jedha. Nama tola hin beekne furmaanni rasaasaa osoo lubbuun jirru faannoon nu rarraasaa nuti kan callifneef obsineeti malee diina mormatti baannee morma keenyaan qallaa. Akkam nagaa jirtu hundumti keessanii waggaan bara baraan baratti deemtanii hundumti keessanii baganuuf geessanii. Barri bara darbee baratti kuffisee wallaalaan firoomee beektota rakkisee faannoo moggaafatee saba koo fannisee garuu kana hundaaf salphaadha falli dhiigni kee haa jigu baatee hin galini jedhee abaarrannaan faannoo faallaa sabaaf sablammoonni aamiin jechuu qaba. Firana fakkaatee faannoon natti siqee lafee koon ijaaree dhiiga kootiin dhiqee biyya abbaa kan koo hin kennu salphatti lubbuu kee balleessee baqadha sabatti. Lubbuu kee balleessee baqadha sabatti. Biyya nu ijaarre maal gochuuf diiganii nu ofitti qabnaa maaf nurraa fiiganii jaalalaan jiraannaan danuudhaaf bu'anii atis biyya keetiif goota ta'uu yaadi gatii milkaa'inaa sabarraa barbaadi. Inni dhagamaame sagalee koo. Sirriitti dhagama viidiyoo nageenya keetti cufne faannoo jenna. Ayyeesh. Jaarraa darban hunda jibbaadhaan wal qoonnee diina ofii qabnee fira wajjin dhoonnee Abiyyi Ahimad doktora jaalalaa umurii dheeradhu hoggansisiif mala garuu yartuun hedduu jibba kee iyyanii itti himan malee gatii kee hin beekanii jaalalti boo'uu jibbaatu seeqanii. Waan diinni nu godhe nuti yoom daganne filannoo waan dhabneef isa nu cinii nu rakkannee qabannee garuu kun hundinuu hin hafu kanatti guyyaa tokko eegdee inuma dabarti. Miseensi eegumsaa qorraan qubatanii milkaa'aa goota koo dhugaan falmattanii biyya diigni diige lafeen utubdanii Oromiyaaf jirtuu Oromoof duutanii sabaaf jaalatamtuu galata qabdanii jedhee isinitti maa goota koo jabaadha sabaan jaalatamaa dagaagaa jiraadha. Biyya kan koo biqilchaa goototaa Oromoo saba koo abbaa sabboontotaa gammadeera kun baga kan kee ta'e diigni keeti diinnaan si ijaaruuf ba'e. Thank you so much, Galato. Dhugaa walaloo bareeda. Bareeda hedduu. Giddu galeessa walaloo bareeda jabaadhu. Jabaadhu itti fufii bakkuma jiranitti waan danda'aniin biyya ofiitti saba ofii bira dhaabachuun bareeda. Dimokiraasiin akkasi namuu siyaasa itti amalee hordofuu qaba. Wanti guddaan ijoolleen keenya bakka hunda jiraachuudha. Jabaadhu. Eenyu gabuusi. Maa buuftan uummata sammuu qulfi. Ijoolleen mooditaraa sun tiktookii si jedha. Asli warra sirbu san hin fiddu taalentii Sirba feeta? wallahi ijoollee tenne sana keessa taalentii warra sirbu san taalentii isaanii daallamee as fidi bannaati. Neetworkii buuse moo warra mooditaraatti buuse? Amma ofumaallee bu'uun mala maltu beeka bitadhe jedhe. Neetworkiin buuse noo. Namni sagalee qabdan ergadha sagalee sirbaa soddaatiin sirba feetee haadha miira keessa soddaatiin boqonnaa mana jirta har'a. Mana jira miira keessa hin jiru lakkee malaaluuf malee ayima bashannananiif uummanni 300 kan jala jiru kun. Okay. Warri sagalee sirbaa qabdan dandeettii sirbaa qabdan. Qoy asli intala gaafa kaan mallaqa walitti si gurraa ettani anu makiinaa kennaaf sin jedhe san maal gootan walitti qabne ani guyyaa gargaarsaa san irratti qabdee turte. Waarii teemu. Hin beeku eenyu akka taate. Gargaarsa barbaaddii guyyaa takaasii walitti si qabnee namni marti anuyyuu makiinaa takka qaalii seenan yaadattu. Yaa ijoolleen bara nama baay'ee subscribe godhee fi sirba isillee ilaale viidiyoo warra hojjete qoy barbaadeeti ni qabee fide. Naarran fiddin inni isarran jiru. Torban dhuftu fidi. Yoo isii sana oo gargaarre wallaahi garaana nyaatti akka malee. Isii miti tuni nama fayyaa hin qabne. Tasirbitu sanii miti tasirbitu sanii. Taam jettaati. Taamiyatti dhukkubisan jette tatiruu na dhukkubetti sanii.
ta'uu mala. Abboo rakkataan baay'ee qabaadha. Maqaan bakka wati. Kama nama akka ibsa takkettan kun Nama isaa kanatti argan. Guyyaa takka qaxaroo qabdee fi turte guyyaa isa wal agarraa achitti kunoo anaa fi mucaan tokko makiinaa kennaaf jennee turreeyyu. Okay. Yaa kanuma kun. Okay. Kaisi ati qabdi waadaa seetta waarite. Ani yoo waadaa seenan dagadhete waan namni hin daganneef. Rabbi isaan haa fayyisu. Queen maa qabda queen? Eh? Queen em. Hello. Huh? Ana? Wayyan naga hin jiru sagaleen koo. Oh, Queen biraatti dhufe. Jirtuu mata ta'e Sirba sagalee sirba ta'u hin qabdi aree maatiin? Fayya. asli sagaleen miti daansi namni akkas yoo ta'e deebi ammoo asli an jaalalummaa siif qabu kabajaa siif qabu ibsachuu seene. Afrikaan daansii hin dandeetta sirriitti. Andee baqamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. Asu itti bane achirra Afrikaan daansi. زرتوا كم أنا قاعدة. Nagaa. Sirba eenyu baasuun? Personally itti banaaf. Afrikaan daansii itti bane. Personally bareedaa barra doktor. Yalla itti bane sirbuma bareeda. No hadda narra dabarse asliim. Allee nango isinin gor. An nama tokko. Nama tokko. Kuma isin laaltan fokkattuma tana jechuudha. Fokkattuma isin argitan tana. Garuu ammoo gizee waa haasoftan gizee waa hajjettan laalla ta'a. Anamma yoo haasa jeneraalii abbaa barbaade cimcim jedhee kolfee qaanqeen biraa irraa ba'a. Yeroo haasa'e jechuudha jeneraalii bakka waan tokko tokko qoosaa maalii waan akkasii waan sirnyaa haasa'e biraa ba'a. Malee takka anaa nama dhuunfaatiin waa jedhu nama dhuunfaa qeequ nama dhuunfaadhaa hamilee buusuudhaaf nama cabsuudhaaf haasa'u argitanii beektanii naasoo bas maan nagal. Amma koomentii isiniin kennan haati faatee koomentii nuu kenniti haati faatee nu arrabsite haati faatee waan nu deebistu itan dogongortan. Wallahi namoota hedduutu akka waa jedhuun koomentii dhaqee barreessuuf barbaadan koomentii isin nan barreessan dhiisee wallahi isin guddadha warri yoo waa namaan jetta waa nama qeexxa waa nama cabsitanii akka guddinnaatti wallahi akka guddinnaatitti gizee nama qeexxan gizee nama cabsitan akka guddinnaatitti isin hin mul'atu isin nama qeeqaa nama cabsaa malee ani never give up qabu yeroo wallahi yeroo nan qabu kolfaa taphaafu nan geenne. No, itti muu barbaadeeti. Wallahi itti muu barbaadeeti. Nan hamilee na cabsuudhaaf hin rakkatina yeroo baay'ee warroonni hamilee nama cabsuudhaaf rakkattan. Osoo hamilee kana cabsitaniiti kana dura hamilee koo cabsitan. Kana booda hamileen kiyya ka cabu hin jiru. Waan naan hin jenne waan nan goone hin qabdan waan ta'eef jechuudha. Naan jettanis naan dubbattanis wanni naan hin jenne na bira geettanii na waraanuu qofatu na hin jira bara na bira geettanii na waraanuu qofatu hafe qaama koo bassuu qofatu hafe kanaafuu wanni naan hin jenne hin jiru wanni naan goon hin jiru kanaaf qaama boodaatiif ammoo harkan kennu harkallee kennuuf hin ta'u hin jimbiilfadhullee jechuudha. Ambaayisa gizee isiniin billaanchi takka takka asirratti waan naan jettu jaba duuba qororkiyya duuba jaba jiraan. Wallahi. Jajjaba hedduu qorora kun koo duuba qaba. Warra amshir naan jedhan ayyaana. Dhiisi tuffadhu warra naan jedhan jechuudha. Gorsa isaanii qaba waan ta'eef intala akkasiitii miti.